ajalalani wal maritolani walin horre shantama ashama akan jirtan naga keessani nagan arar jalali waqi wala fa fi hala jirtan hunduma keessanitti snifa baayatu sinjira Yesu gullichani garantanan inta unta ajalalani wal maritolani walin horre shantama ashama akan jirtan jirtu naga keessan badadaan jira galata rabbi sinjira ansifani dasifan orotu bida warasifani ramati tatangaytu magalato ma sinjira wal matin tan masmati ta sinjira arrammo malin qabade sinidufe Mare riyoota korramu maalin sini qabadde sini dhufe warroota okamo yeroo lapheen keenya nama dadhabuu jechuudha nama dadhabachuudha fooqarras deemii lafumaa ka'ii bakka waan beektan hojuma xiqqoofis hojjetani lapheen keessa yoo hargansu walisanii qixxaachuu baate jechuudha sabana kana immoo laphee keenya dadhabsisa kanaafuu wanta fayyadamaa jiruudha jechuudha isaan dur fayyadamillee beekaa jidduun immoo nannaabaa waan tokko yoo na eegale amala koo keessa inti fufu jechuudha wagizwan fayyadamu barbaadu saniif fayyadama agabaati tokko yoo akkasii nan addaan dhiisaa jechuudha kanaafuu addaan dhiisuun hin barbaachisu ganama jechuudha innis maalidha sinin jedha hiriyoota kiyya irdiidha abbasooda gurraacha fi dammaa jechuudha isaan kana waliin laaqaa yookaan immoo walitti makeen waan qadada qabu tokko keessatti teechifadhe ganama yeroo hundaa jechuudha saakamittuu yaa ka'u ciree konduratti isa kana manka amma keessa manka sukkaara isaa ta'u manka nyaata isaa ta'u garuu otoo manka sukkaara xiqqoo san taate gaadha jechuudha maalinaan garaa duwwaatti sukkaara waan ta'eef fudhammi laphee keenya irra nu qaaraa jechuudha kanaafuu manka xiqqoo isa sukkaara san jechuudha manka xiqqoo sukkaara sa fayyadamaati warroonni lapheen keessa isin dadhabu keessattuu darajaa kanarra deemtanis ta'ee awwaara garagaraa xaragdaniitis ta'ee bakka hin jiramti yeroo tokko lapheen nama waliin qixxaatu afurri wal nama hanqataa waan nama dadhabsiisu tokkotu jira laphee irratti kanaafuu sabana kana mee laphee kee irratti xiqqoo na dadhabsiisaa jira isiniin jedha inni fayyadama jechuudha ganama barraa kanan kaajoollee mana barumsaatiin duratti ka'een manka tokko nyaadhee bishaan irratti dhugaa xiqqoo tasgabbii qabachuu jidduu tokko nan jammaraa achi boodammoo nan dhaaba jechuudha kanaafuu mee mamunan hojjetadha jedheetanii achi manuu si fayyada waan ta'eef viidiyoo isin maaliin hojjedhu jedheen ka'ee isiniin jedha asumatti immoo isaanii lamaan qopheeffadhe isa keessa akkuma argatanii irdiidha abbasoodaa fi dammadha jechuudha hiriyoota kiyya isiniin argisa waliin makee jechuudha kana ganaman garaa duwwaatu qursi nyaatiin ganama yoo ribaa kee manka tokko nyaadhe bishaan kiyya dhugaa akkas xiqqoo naaf wayya jechuudha na lapheen kee yeroo tokko darajaa irra deddeemnu kana ta'ee noolu baay'ee lapheen kiyya na dadhaba jechuudha kanaafuu hiriyoota kiyya shaayii naamna muddamaanoo dhugan ta'aa ture shaayillee dhiiseen jira akka duraanii shaayii dhiiseen jira dhiisechuun gonkuma dhiiseetu hin taane bakka yeroo itti dabarsee dhuguun jammaree jechuudha shaayiidhaa jedhee wanta yaadee bi'eedhaaf wanta ho'aa naamna yaadeen ture garuu shaayillee dhiisee akkasuma kanaafuu mee gara damma kiyyaatii fi abbasooda kiyyaan deebi'ee ganama akkasitti fayyadama jedheen murteeffadhe isiniin jedha kun wanta faayidaa qabuudha malee wanta nufi kiyya fayyadame wanta nufi kiyya godhadhu hundumaayyuu raawwatadhu isiniin argisiisaa jechuudha hiriyoota kiyya waan argitan waan nyaatamuudha jedhu isaaniitu waliin makeen isiniin argisiisaa jechuudha hiriyoota kiyya viidiyoon naabbachuu dide kun immoo damma mana keessatti jechuudha argitan irdii ittiin baay'isu jechuudha irdii affatte kootifanii fi kiyyaaf itti fayyadamu shunkurta adiillee kukkutanii ittiin laaqanii ganama hin hojjetama garuu an shunkurta saniin barbaadu jechuudha tokkoffaa shunkurta nyaatanii fooliin afaan namatti hin tolu afuura nama xiqqoo ni ulfaata jechuudha yoo shunkurta adii nyaatan garuu namoonni dirqama dhukkubee barbaadanuu ta'e shunkurta yookaan qullubbii adii kukkutanii daqqaqanii raawwatanii cicciranii waliin makachuu ni danda'an jechuudha kun fedha isaaniiti
Ani garuu shunkurtiin aladha kanan hojjetadhu jechuudha. Shunkurtii waan ani hin barbaanne yookaan qullubbii adii waan ani hin barbaanne tuuna isa sanarra baffaan tuum jedhan irra baffaanii tuunaa isiniin jedhan seet tuum isa jedhasan jechuudha. Shunkurta adii namoonni wallaalan jiru. Shunkurta adiin xiqqoo foolii namaatiif gaarii natti hin tolanaaf namoonni garuu dirqama barbaadan qorichummaa fi natti shunkurta yookaan qullubbii adiillee kukkutanii diqiq godhanii raawwatanii kennee yoo liqimsan qoonqoo faaqnetti itti makatanii jechuudha. Ani garuu shunkurta hin barbaadu waan ta'eef erdii fi abbasoodaa fi damma qofa isiniin jedha. Hiriyoota kiyyaa wanti dafii hojjetadhe hundumaayyuu ta'uun isiniin dhoksin isiniin argisiisa isiniin jedha. Baay'isin jaalala isin kabajaa haga ammaan jajjabeessanii warreen afaana turtan kabajaa fi galata guddaa na biraa qabdu ilmaan Oromoo naaf jiraadha. Ammas waliin hin maka. Kinooti hiriyoota kiyyaa waliin makkeen jira jechuudha. Kanama ganama jechuudha. Maangaa kanas haa ta'u garuu gimmaasha isaa afaan koo duwwaatti nyaadhaa jechuudha. Yeroo darbe hojjetadheen ture. Kana isiniin jedha akkuma argitan erdiitti naqeen jira akkuma ija keessan duratti isiniin jedha hiriyoota kiyyaa amma kana waliinan makaa jechuudha. Harka tokkoon qabadheen harka tokkoon hojjechaa jira waan ta'eef. Shunkurtiin amma daqaqamee yookaan qullubbii adii suni kukkutamee raawwatee kan inni asitti nam'u jechuudha. Warreen barbaadan akkatti fayyadamuu ni danda'ani. Dammi immoo damma manaati jechuudha. Masadhaa waan qabaniif jarri damma manaati. Inni sadaffaan immoo hiriyoota kiyyaa isa kanallee ni dandeessan jechuudha. Inni kunillee baay'ee gaarii isa kanammoo jechuudha. Namoonni kun bishaan ho'aatti naqanii kan isaan fayyadamu. Bishaan qorratti naqaniiti dhugan jechuudha. Inni kun immoo yoo qorre laphee namatti qabata jechuudha. Akka mastikaatti namatti laxaxamaa jechuudha. Boodamii kana irraa bishaan ho'aatti naqee isinitti argisiisa dhugaa dubbachuu baay'ina kan afaan keessanitti nyaatanii bishaan keessanillee dhuguu ni dandeessanii. Dabalatamuu isa damma kana yoo nyaattanii achi booda gagaa qaba jechuudha. Waan akka mastikaa wayii lubaana fakkaatu tokko qaba. Isa immoo namoota madaa dhukkubu kamiilli dhukkubu wanta akka madaa jechuun wanta dhiitee dho'uu dide furmaata hafuura baafachuu dide finniisas haa ta'u waan akka ullaa jedhamu tokko ni jira. Waan akkasii yoo kan tarii yoo inni hafuura baafachuu dide yookaan akkuma dhiitetti banamuu dide yookaan wanta ofitti qabatisan baasuu dide isa alaffatamu kana jechuudha. Kanarraa bahu kana alaffattee nyaatanii raawwatanii isa akka mastikaa jiru san mataasaa gubbaa bakka isin dhukkubu mataasaa gubbaa bakka inni hafuura baafachuu dadhabe sanirra yookaan banamuu dide wanta isin dhukkube san jechuudha. Waan akka madaa ullaa finniisa gurguddoo baay'ee nama dhukkubu soo ta'e alaffattanii gagaasaa kana isarra yoo godhatanii isiniif banaa jechuudha. Argitanii siifan bira waan baay'eetu jira. Kanammoo maatonni keenya yoo kanatti godhanii argaa jechuudha. Damma jira mitire damma ana kanatti yoo dammi dammeessee yoo kannisni dammeessee bakka sanii kannis irraa ari'anii fidanii gagaasaa kan alaffatanii nyaatanii isaan alaffatasan gagaa ittiin alaffata akka mastikaa san dhaqanii mataa gubbaarra godhan jechuudha. Bakka dhukkubu sanii achi ni dhoosa yookaan ni banaafi jechuudha. Kanaaf hiriyoota kan isin jaallu kan isin kabaju kanadha. Namoonni barbaadan asitti shunkurtii godhachuu ni danda'ani. Shunkurtii adii godhachuu ni danda'ani. Mee akkamitti nyaattee nu argisiisaa yoo jettani isinii nyaadha jechuudha. Isinii nyaadheen isinii argisiisa. Akkatti nyaatamaa jechuudha. Kanama inja akkatti iyyuu diqiraasmunni yookaan abbasoonni ni qacaccisaa jechuudha. Akka biyyee nama biyyee nyaate. Kanaafuu itti fayyadamuu ni dandeessan hiriyoota kiyyaa. Yoo barbaadan achi shunkurtii yoo barbaadne immoo akka kiyya kanatti. Inni akka nama ganama nyaadheen akka kana haga kana yoo nyaadhee bishaan koo dhuge xiqqoo tasgabbii horattee abdiin qaba. Isumaan yoo naasa'uun argitan yoo talaphantee baay'ee tasgabbii horachuu dadhabdee na dadhabsiiste jechuudha. Na hargansiisi. Inni akka hiriyoota kiyyaa baay'ee isin jaalla baay'een isin kabajaa waliin makee isin argisiisa. Marii hiriyoota koo akkuma argitan asitti gadi naqadheen jira. Gara duwwaatti garuu intinidha jechuudha. Bishaan irratti gadhuudhaan afaan keessatti otoo hin qabatin inni akkatti fayyadamuu ni dandeessu.
keessa laaqeen xumurre keessa hin xumuradha. Oka keessa xarageen xumurre kun ni jira. Sakanatti gadataa yookaan narraabbadha jechuudha. Lafan buutu laphee irra buuteedha. Kanaaf lafan buutu laphee irra buute waan ta'eef tana tariina narraabbadha. Akkasii afaan keetti na dhangaggaa hin jechuudha. Abbasoonni firii isaa alaafadhee too jechuudha. Yoo ganama yoo ta'e bishaan afaan qabadhee bishaaniin gad dabarsa waan ta'eef afaan keetti hin jedhu. Inna like share comment naaf gochuu yaada qabdannaaf qooda gamma waan bikuraan isiniif qooduudhaaf dhufeessifanidha. Isinin jaallas nin kabajaa lafa jirtatti nagaan isiniif haa baay'attu bye bye isinin jedha dhiyoota kiyya. Meeshaa kiyyan qaqqadaadadha. Kana qadaada isaatii miti. Ana qadaadni isaa jechuudha. Dubartiin meeshaa hin qadaaddanne maal jedhama? Akkasii isiniin jedha. Maal hiriyoota kiyya qoodee dhufee hin jira. Isa kana qadaama jechuudha. Isa asirraa hin anaanni fuudhe. Inni akka kuni jechuudha. Inni kuni nama asmii dhukkubuuf illee ni ta'a. Saayinasii alaarjii qaamu namna jedhan garuu waan akkasillee waan balleessu natti fakkaatu jechuudha. Inuma nyaanna kaa'ee agama waan argine kana jechuudha. Keessatti kuni gizee namoota biyya keessa hin barbaadama jechuudha. Dammi kun jechuudha yeroo baay'ee namoota asmii qabaniif jechuudha. Kana garaa duwwaatti nyaatama namna jedhamee ni barbaadama. Isa biraan geenye jechuudha. Barbachuuf inuma nyaadha naaf waan fayyanne. Bishaan waatti isiniin jedhamu bishaan waatti naqee akkamitti akka inni qorre akka inni itti qabatu kun bishaan waadha. Sun maarkisiisuuf malee dhuguuf hin malee akka inni ta'u jechuudha. Namoonni baay'een kana dhugdan kun laphee namaatti itti qabata jechuudha. Garuu qoricha laphee namaatti qabata dafee jechuudha. Akkamitti akka irra kaatu yoo qorre mulaala akkamitti akka itti laxxafamu intini isaatti jechuudha. Burcuqqootti kun gizee namni nyaate afaanitti akka mastikaa yookaan akka lubaana baay'ee jechuudha. Kun gizee namni nyaate jechuudha. Adiin kun namni nyaate bishaan waatti naqan immoo akkanatti dardaarii burcuqqootti itti qabataa jechuudha. Kanaafuu akkanas gootanii dhuguu ni dandeessan garuu nan dhugan ture. Fasii yoo yaadu kan akkatti burcuqqootti qabate laphee koo akkam godhina kan jedhu dhugaa nagaarameen dhiisee jechuudha. Kanaaf dhuguu dhiisa laala akkamitti hangizee alaffatan akka lubaanaa ba'uusantu yoo bakka bishaan waatti naqanii akkatti ta'aa akkana isiniin jedhe hiriyoota kiyyaa waan kinu. Kuni dhugamuu ni danda'a jechuudha. Bishaan isaa amma dhuguu nan danda'a kana jechuudha. Garuu kan bishaan isaa dhuge kan kun akkatti itti qabate gaafa laphee kiyyatti seene immoo akkam akka godhu ka yaaduun nama ni bu'u. Na viidiyoo itti dheeressee jira hiriyoota kiyya nagaanaa taasisanii jaalasin qabata. Akkatanii akkamitti akka itti qabate daardaarii isaatti jechuudha. Burcuqqoo yoo dafee gadi hin dhiisu yoo namni bishaan waadhatti naqee gadi hin dhiisisin jechuudha. Laala akkamitti kun amma namni nyaate akka mastikaatti ba'aa ture achi kan akkanaa kana. Ana lafachaan jiraachuudha. Kana kan madaala namoota madaan isaanii dhukkubee banamuu didee fi dhiitee jedhee hafuura baafachuu dadhabee fi ilkaan alaffatanii kana mataa bakka dhukkubee isaan irra godhanii fi achi ni banaa fi jechuudha alaffatanii jechuudha damma kana. Inni akka argitanii waan fakkaatu. Inni akkasiin jedhee hiriyoota kiyya nagaan ta'a.